Oromoo. Arrangeru kanseng etalla yali telatang agota tau gereng gerara tau gereng eta jabali telatang asambatan kotimaleng eta arbim babaki maleng eta yandura markabang ageraran tukimaleng ego tampara imaleng Butan fara imale yongerere markaba Aje sera duga kong oruguma kong omukan gogne birating gena masomne birating Aje sen dambi gode kalefon jabi gode Boda bako yo muamali ege bora yo muramali Toko jemna babarena yo duamali Boda bako yo muamali ege bora yo muramali Toko jemna babarena yo duamali Shopoko yadora yadinga paraola enisi kenebora amasifa la mesu mirga sifata Harka fuune daawwattoota keenya kun qophii Diinqa Oromooti Aadde Duuretti Taaddasaa wajjiniin ammas walitti deebine kun qophii arfaffaa qophii keenyaati. Qophii keenya darban tokko hamma sadii keessatti waa'ee piroojeektii ishee keessumattuu dachee Oromiyaa keessatti dubartoota kan xiyyeeffate piroojeektii gurguddaa isheen qabattee jirtu keessaa Saawwan akka 180 olii bittee akka uummata keenya gargaaraa turte. Kana cinattis immoo karaa adda addaatiin namoota gara mana barumsaatti gargaaraa akka turtee fi leenjis kennaa akka turanii tola ooltummaa irratti bobbaatee kan jirtu dubartii yeroo ammaa kana moodelii nuuf taatu ta'uu ishee kutaa tokko amma sadiitti gadi fageenyaan waan ilaalle natti fakkaata. Ammas qophii arfaffaa kana keessatti wantoota hafan tokko tuttuquu fi akkuma kanas waa'ee piroojeektii ishee kanaa karaa kamiin garamitti kan jedhu waan tokko irra deddeebinee waan tokko lama ilaaluudhaaf fudhee dhiyaadhe toora irratti Aadde Duuretti tole jettee qophii Diinqa Oromoo irratti ammas naa dhiyaachuu keetii fi yeroo kana naa kennuu keetii fi dubartoonni hootuun hojiin isinitti baay'atu kana tole jechuu keef ammallee guddiseensi galateeffadha. Baay'ee galatoomii na afeeruu keetiifis. Torban darbe keessa torban simannaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo ture yeroo sana keessa miira keessa taanee yaada facaadhaan gaaffiif deebii taasisaa turre amma waan hundumaarraa xiqqoo boqonnee jirra Oromoonis hafuura gaarii keessa akka jiru qubani qabaachaa jirra amma qabsoon karaa tokko lama duwwaa waan hin taaneef kana booda immoo qabsoo sanyii ati taasisaa jirtu kanaatti qooda hirannee gahee hirannee bobba'uun waan nu barbaachisuuf waa'ee piroojeektii kee kana ammas kana booda irra deddeebinee waliin haasa'uufanii si barbaade. Isa dura garuu isa tutuun seeniin dura garuu har'aa uffannaa wayyaa aadaa walloo yookiin kamiseetiin as baate yoo dogoggoruudhaa baatte wayyaa aadaa ona hundaa hin beeku maaliif kana uffatte? Ani wayyaa aadaa Oromoo baay'een jaalladha. Kanarratti immoo kan hin galateeffachuu barbaadu obboleettii koo Aadde Duuretti Taaddasaadha. Ituunni gabaattiin dhiyaatiin dur harkaan ordarii gootee hodhisiistee nu ergiti turte. Hundaasitti harkaan hodhanna turre. Haa ta'u malee amma Waaqayyoon galanna ga'u gabaadhaa akka barbaadnee bitachuu dandeenyeerra. Wayyaa kamisee kana baay'een jaalladha. Keessumatti iyyuu gidduu kana immoo kan hin uffadhuu fi kamiseen baay'ee miidhamaa jira, baay'ee surkutamaa jira. Naan qobaasaa achi ba'ee immoo waan jiruu fi sappoortii guddaatu isa barbaachisa. Qaqqabuu waan hin dandeenyee fi at least aadaa koo naannoo kamisee nan uffadha jedheeni uffadhee sappoortii gochuu barbaade saba koo warra naannoo sana jiru.
Ulfaadhu fayyaa ta'e waa'ee Aadde Siraawut kaaste Aadde Siraawut wayyaa aadaa kana gara biyya kanaatti nuuf fiduu jalqabdee akka isheen turte xiqqoo quba qabnaa ishees gaaffiif deebii diinqa Oromoo irratti gaaf tokko fidadheen tarii waa sooshaal miidiyaa kanarratti waa baay'iste barreessuudhaan beekamtii afaan Oromootiinis afaan warra ollaa keenyaatiinis hin barreessitii meeshee guyyaa biraan argadha. Haa ta'u baay'ee ulfaadhu yeroo baay'ee egaa dubartoonni biyya alaa kana keessatti biyya hambaa kana keessatti wal'aansoo guddaa faana immoo darbee tola ooltummaa kanaan immoo uummata keessan gargaaruudhaaf warra tokko hidhee bahe muraasa tokko nama lama sadii hin caalle biyya alaa kana keessa tattaafatanii baatan keessaa tokko sidha. Egaa amma projektii keetti deebi'uun koo dura ammas gaaffiinsi gaafadhu barumsa yeroo darbe kutaa lammaffaa keessa natti fakkaataa projektii kana gaafan jalqabuun hin danda'a laatan jedhee jettee maanguddoo tokko wajjin akka mari'attee fi danda'uu koon dura immoo mee barumsaananii mul'ata koo kana tumsadha yookiin jabeeffadhaan jedheeni isaanis immoo tole baradhuu deebii intala konaan jedhanii jette. Barumsi biyya alaa kana keessatti dubartootaaf hammam mijataadha laata? Tokko kana lammata immoo dubartoonni keenya biyya alaa kana biyya hambaa kana keessa jirtanii carraa barumsaa yookiin barumsa argattanii fi kaka'umsa hagamii qabdu laata yoo tarii walumaa galatti kan keerraa kaatee kan obbolaa kee yookiin harmee kee warra siitaan biyya kana keessa jiranii yookiin immoo quxisuu kee warra sii ta'aniif walii galatti akka dhaamsaattis ta'e akka muuxannootti waan nutti himtu yoo jiraate. Tole waa'een barnootaa biyya kanaa yani baay'ee baradheeraallee jechuu hin danda'u garuu ammaa fi bachelor degree man qaba. Egaa yeroo darbe projektii kana yeroo jalqabuuf jedhee abjuu koos yeroon haasa'u abbaan manaa koo yeroon jajjabeessu jalqaba obbo Zagayyaas faa'utti yeroon haasa'u barachuun barbaada xinnoo masheetuun baradhee komfortabili ta'ee naa wayyaa gaafan jedhu mucaa koo baradhuu obsaan nan goromsaa dhugaa si'eennaa naan jedhanii hamilee koo baay'ee kaasanii dhugumaan yeroo sana gaa kolleejii fixuufan jedhan ture sagalee sana yeroon dhaga'u Franklin University dabarfadheen sagantaa waggaa lamaa waggaa tokkottan xumuree jechuudha. Maaliif abjuu koo sanatu naka kaase. Manni barnootaa biyya kanaa waan baay'ee nama mijeessa. Yeroo biyya keenyaa wajjin ilaallu jechuudha. Waan baay'ee nama mijeessa hojjetaa barachuun hin danda'ama, onlaayinii barachuun hin danda'ama, paartaayimii barachuun hin danda'ama. Waan baay'ee qaba. Haa ta'uyyuu malee abjuu qabaachuu qaba namni tokko mul'ata yookiin immoo abjuu. Kan nama kakaasu mul'ata sanadha. Kan nama jajjabeessu, kan nama kaasu, kan hirriba keessaa nama kaasee qayyabadhu namaan jedhu. Ani sababiin ani sagantaa waggaa lamaa waggaa tokkotti fixee waa'ee projektii kommataa koo keessaa qaban ture. Barreessu hundumtuu carraan argadheeni projektichaa wajjin wal hidheessanan barreessan ture. Sababiin isa keessa yoon baradhee fi hojiirratti nan rakkisu kan jedhu yaada waan hin qabuu fi inni na kakaasa ture. Kanaaf obbolaa koos haadha koos eenyuyyuu haa ta'u kan barachuu barbaadu kaayyoo mul'ata qabaate kaayyoo galmaan ga'uu barbaadu yoo qabaate hin salphata. Garuu mul'ata hin qabu ta'ee kaayyoo galmaan ga'achuu barbaadu hin qabu taanaan dhugumaan baay'ee ulfaataadha. Maaliif biiliin jiraa, ijoollee qabaachuu danda'u, nama harka qalleeyyii baay'ee biyya keenyaa qabnaa, ollaa qabnaa gargaaruun jira. Kanaaf inni booddeetti nama harkisuu danda'a. Isa keessa cabsanii ba'uu kan nama dandeessisu mul'ata kaayyoo qabaachuudha. Yeroo baay'ee immoo nama gurguddaa dhaga'uu egaa akkuma aadaa Oromoo keessatti wal dhaga'uun kun jira hangafarraa waa dhaga'uu muuxannoo barachuun jira yeroo baay'ee irra deddeebitee waa'ee obbo Zagayyee Asfaawun kaasta. Obbo Zagayyee Asfaawuu maanguddoo kallattii na agarsiisanii baradhu intala koo jedhanii obsi jedhanii jetta. Guddaa dhaga'uun guddaa nama ofii dhaga'uun egaa kunoo milkaa'ina kanatti kallattii milkaa'ina kanaatti nama oofa jechaadha. Mee waa'ee obbo Zagayyee Asfaawu tarii hamma beekturraa nutti himuu dandeessaa laata? Baay'ee gaariidha. Obbo Zagayyee Asfaawun kan inni bare gara mucaa waggaa 17 akkasii nan ta'a. Isa dura garuu barnoota koo isa dura jiru haadha kootu akka gaariitti nu barsiise hamma beekumsa isheetti cabdee rakkattee
kan na barsiise haadha koo fakkoo kooti. Haa ta'uyyuu malee yeroon obbo Zagayyee moodelii kooti yeroon jedhu mana hidhaa yeroon ture kaasee na yaadadha dhufanii deddeebi'anii na dubbisu turanii akka mucaa isaaniitti na ilaalu turanii of course baay'ee kan nu walitti dhiyaanne akka gaariitti na baranis immoo abbaa manaa koo biratti Daani'el biratti na baranii yeroo dheeraadhaaf an beekaa akka gaariitti wal beenna. So gaaffii nan gaggaafadhu hundumaatti obsaan koochii na godhu keessumaa waa'ee projektii kanarratti koochii kan nu godhan maaltu gaariidha maaltu gaarii miti karaa kam deemuu irra jira maaltu wayyaa kan jedhu waan baay'ee kan nu barsiisee karaarra nu buusee dhugumaan walumaa wajjiniin jalqabne jechuudhaa fi an afaan guutee nan haasa'a. Kanaaf isaan afaan koo keessaa hin badanii kan akkiinarii taanee walii wajjin hojjetaa jirra jechuudha. Amma isaan yoon dogoggoruudhaa baadhe biyya jiru? Isaan amma biyya jiru seenaa isaanii barruu barbaadanatti fakkaata moor haala keeroon ilaalu. Isaan bara Haayila Sillaasee yeroo Gabayyoo Firrisaa eessuma koo jechuudha. Mareet Haraashuusa jedhu yeroo kooyinii godhe Addis Ababa Yuunivarsiitii Student Movement Prezidaantii ture inni. Yeroo inni kooyinii godhee yaada sana kan fuudhee barreesse mareetizotaa turan isaan. Kan barreesse isaanii barreessuu duwwaa ituun ta'ini Haayila Sillaasee yookiin mootummaa dargii chaalenjii godhanii hojiirra kan oolche isaan. Saba keenyaa fi lafi qotee bulaaf saba Oromoof haa ta'u kan jedhee hojiirra oolche lafa fudhatamee ture Oromoof kan deebisee gooti obbo Zagayyee Asfaa'u. Yeroo baay'ee namoonni yeroo waa barreessan kan argu yeroo walitti deebina amma kan obbo Gabayyoo Firrisaa jettes namoota maqaan isaanii kaka'an keessaa isaanis nama guddaadha. Maalitti akkasii oolan illee na yaadachiista. Inni kan biraan yeroo baay'ee baarootumsaa fa'aa kaasu waa'ee lafti qotee bulaadhaaf jedhan laandi tuuzatii isa jedhu sana obbo Zagayyee Asfaa'us maqaan isaanii kanaan yeroo hundumaa ka'a warraaqsa barattootaa yeroo sana ture keessatti egaa waan ammaa kanaaf qeerroo amma kanaaf bu'uurri qeerroo yeroo siiti isaan yeroo qeerroo bara sanaati bara dukkanaa keessa inni jechuudha akka bara ammaa kana odeeffannoo akka barbaannetti aniifatu biyyaan barateenye kunoo biyya qaqqabaa jirra bara dukkanaa sana keessatti warra turanidha. Meetarii waa'ee obbo Gabayyoo Firrisaa maalitti si oolu? Obbo Gabayyoo Firrisaa eessuma kooti obboleessa haadha kooti hangafa Aadde Cawaaqee Guutataa da'a kan Firrisaa Nagariiti. Ani waa'ee isaa dhagaan guddadhe dhagaa guddachuu duwwaatu hin ta'in yeroo inni du'e akkuma har'a haati Oromoodha. Haati dargaggoodha boossee reeffa simattee akkonkoos reeffa simatan yeroo sana reeffa argatanii reeffatti waamamanii isa boo'icha akkoo kootii ilaalaa waanan guddadheefan qorachuu barbaade baay'een qoradhee hiriyoota isaa nan gaafadhee namoota isa beeku nan gaafadhee inni gaa akka inni qeerroo jalqabaa akka ture namarraan qoradhee baradhee artiikilii tokko tokkos nan dubbisee mana barnootaatii akka ari'amee ture ajjeesamuudhaaf akka inni barbaadamaa ture Haayila Sillaaseen ajjeesuuf jennaan gara Jimma keessa dhokatee namni dhossee najjoottis immoo dabarsanii akka dhossaa turanii seenaa kana hundumaa akkasitti nan qoradhee bira ga'ee jechuudha. Egaa akka obbo Baarootumsaa fa'aa kana maqaatamma dhoofte dhuguma nama baay'eetu itti dabalame nama baay'eetu hojjete nama tokko duwwaa miti kan hojjete. Seenaa isaa kana namoonni diiteelii beekan yoo haasa'an hin bareeda jedhee yaada. Baay'ee gaariidha isa kanaaf seenaa kanaaf kana fakkaatuu fi tarii abbaa manaa kee argachuu danda'a. Abbaan manaa keessa egaa bara sanatti nama waggaa 10 ol mana hidhaa keessatti dararamaa turee fi obbo Daani'el Dafaa har'as fuula miidiyaa mataa ofiisaarraa dhaamsa gurguddaa yeroo inni itti dabarsaa oolu kennaa oolu argaa jirra. Yeroo tokko tokkoon illee kana dura waraabbii isaa Diinqa Oromootti itti gargaaramaa tureera. Sababiidhuma inni dhimma Oromummaa fi sabboonummaa kanarratti xiyyeeffatee onneerraa dubbatuu fi isa tarii isattan deebi'a gara piroojeektii keettan si deebisa Aadde Duuretti seenaa keessan si tursee sababiin isaa immoo seenichi tokkoonis karaa lamaanis waan jireenya kee tuttuquufanii siyaasa ofsiisee malee waa'een isaanii miidiyaa gabaabduu kanarratti waan xumuramee dubbatamee dhumuu natti hin fakkaatu waa'een obbo Zagayyee Asfaa'us ta'ee waa'een obbo Gabayyoo Firrisaas ta'ee waa'een obbo Baarootumsaas ta'ee wanta kitaabaan iyyuu dhumuu natti hin fakkaatu gaa
isa isaan bu'aa isaan nuu buusanii darban irratti immoo har'a biqilee jirra waan ta'eef atis isaan marraa dhaamsa sana fudhattee dararamtee mana hidhaa seenteetta maayikalaawwii yerootti lixuun sirran turre silaa daa'ima taatee tiineejarii taateetis mana hidhaa dhamdhamtee baateetta. Sun hundumtuu walitti kuufamee fidamee dhufee biyya kanattis erga dhuftee boqonnaa hin arganne waa'ee saba keetii amma immoo saba keetiif waan qajeelaa waan bu'a qabeessa tokko waan ijjisaa argamu tokko qabattee uummatatti gadi baateetta. Kana keessaa dhugaatti suuraawwan ati gidduu darbee gadhiisaa turtee fi miidiyaa yeroo darbee irratti kan irra deddeebinee barreessaa turre yerootti haati Oromoo sa'a gototattu yeroo isaan sagaleedhaan immoo as ba'anii ani du'aafan qophaa ture of ajjeesuuf hin ture maalidha jedhanii sagalee gaddaa dhageessisanii fi kunoo dhadhaayyuu gurgurachuun jalqabee torbanitti yeroo lama nan gurguradhaa kanan godhaa yeroo jedhan akka waan baay'ee nama gammachiisudha kun hojii dhugaa taanaanii hojii bu'a qabeessa hojiiruma ija qabu hojjetaa jirta. Kana gidduutti gaa salphaanatti hin fakkaatu gaa piroojeektii tokko bu'uuranii fuudhanii deemuuni. Wanta guddaan addunyaa kanarraa akka gaaraatti namatti guddatu nama maallaqa kadhachuudha. Maallaqa kadhachuu gaafan siin jedhu nan nyaadha nan dhugaa ittiin ani kana godhaadha miti kadhaan kan keetii saba akkasiin qabaa. Piroojeektii koo kana deeggaraa saba hiyyoome saba rakkate bira geenyaa ija isaan sin agarsiisa jetteeti saba keessa ta'e saba biraa kanatti gaafataa jirtu. Ammas gargaarsi kun sin geenye sababiin isaa uummanni keenya bal'aadha galaana cirracha rakkataan keenya sammuma sanaa qabsoon immoo akaakuu baay'ee qabdi inni baratu barumsaan inni gargaaru yoo xinnaate inni qonnaarra jirulleetu qonnaadhaan haqee gargaare ati gama keetiin egaa saawwan kennitee fi akka isaan jiidha argatan sammuutu na jiidhe jedhu akkatti aadaatti guddannetti waa yeroo mataarra kaatanii sammuutu na jiidhe raasanii achirraa dhadhaa argatanii sammuurra kaatu sammuutu na jiidhe na boba'ee tureedhu akka itti maanguddoonni keenya harmooliin keenya. Ati egaa sammuu harmoolii kee kana jiisuudhaaf qofammoo miti qoonqoo isaanis jiisuudhaaf qofammoo miti raada sanaan immoo qotatanii jabbii dhalatu sanaan immoo qotatanii walitti dhufanii akka isaan immoo maasii isaanii maasii qaban maasii waaqayyo irratti isaan uume sana sanyii akka isaan facaasanii midhaan illee nyaatan gootee kallattii ati karaa saawwaniitiin gootee qonnaadhaafis hin ta'ee dhiiras hin nyaachisee daa'imas hin barsiisee bunas hin fidee dhadhaa gurguranii buna bitatanii galuun waan beekamaadha aadaa guddanne keessatti kana gochaa jirta ammallee hojii bal'aaf hojii guddaan immoo akkasii eeggataa ture. Giddugala mana yaalaa horii yookiin saawwanii akka hundeessuu barbaaddu bishaan illee akka hundeeffatte bishaan akka already boombaa jenna naannaatti boombaallee akka gashisiifte sana dhagaa kanatti dubbataa turte. Mee isa walitti qabdee dhumarratti ittiin naagoo labdaati. Piroojeektii kee kana lookaal NGO yookiin immoo naannoo tola ooltummaadhaan naannoo kan jiran warra akka hundee piroojeektii wajjiniini walitti fiddanii hojjechuun maaliif isin barbaachise piroojeektiin kun gurguddaadha maaliif adda baastanii hojjechuu hin dandeenye moo faayidaa inni walitti dhuftanii warra biyya keessatti bu'uura dachee lafa qabatee wajjin hojjechuun maaliif akkasiin barbaachiseetu xinnoorraa naa ibsiteetu gara sanatti hin darbiin dura. Baay'ee gaaffii gaariidha. Waaqayyo si haa eebbisu. Ani dheengadda bu'aa ba'iin isin mudateera laataa itti yeroo na gaafattu wanta lamatu mataatti na dhufe. Tokko waa'ee maallaqaa. Sababiin isaa mana barnootaa reefuu fixeetanan hojiirra hin turre maaliin deema laataa attam godhee walitti qaba laata kan jiru ture. Lammaffaan immoo waa'ee mootummaa dargii wajjin muuxannoo gaarii waan hin qabnee fi yeroo naqee eerpoortiitti yookiin na qabu yookiin poolisiin na duukaa bu'a kan jiru waan gagga'ee mataa keessa na ture. Egaa rakkinni hin jiru hin jedhe. Haa ta'uyyuu malee yeroo hojiin hojjetamu yeroo hundumaa bu'aa ba'iin jira. NGO biyya keessa jiru akka hundee wajjin hojjechuun waan nu gargaare waan guguddaatu jira. Tokko qofaani ofii keenya achi keessa dhaabbannee ayyama mootummaarraa fudhachuun waggaa tokko waggaa lama caalaa fudhachuu hin danda'a. Maallaqas waan hin qabneef immoo innumtuu mijachuu dhiisuu mala.
Sababiin isaa akka seera biyya sanaatti harki 90 biyya sana keessaa namni kennaa kennuu qaba. Gumaachuu qaba. Harka 10 biyya alaati jechuudha. Tokko. Lammaffaan immoo hojichi akka dafee waan nuti walitti qabame dubartoota keenya bira ga'uu hin danda'u. Akka dafee isaan bira ga'uu fi dhaaba muuxannoo qabu, dhaaba maqaa gaarii qabu, integriitiidhaan hojjetu wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Hundeenii maqaa gaarii qabu, integriitii qabu, hojjetoonni isaaniiyyuu jechuudha. Ani yeroo kana carraa kana fudhadhee nama galateeffachuu barbaadu obbo Faataakile, Aadde Xurunesh Bayyana, Faqqadee Gammachuu, obbo Zawdee Taakkale corporate officeedha, warri kaan immoo warra baadiyyaati. Yeroo isaanii hundumaa kennanii of kennu waa'ee kaffalamuuf itoo hin ta'in of kennu 24/7 waa'ee maallaqaatu hin ta'in silkiin yeroo bilbilamu kaasanii baadiyyaa dhaqaa yeroo deemu dhaqanii bokkaa keessa karaa bulanii Finfinneedhaan Naqamtee ga'uun eeggadda dhiyoo kana guyyaa 3tti fidaniiru. Bu'aa bahii guddaa keessa darbanii hojjetu. Muuxannoo isaas beeku, akkatti communicate godhanii nama naannoo sanaa wajjinis beeku. Women in Child Affairs Office wajjin relationship gaarii qabu, caasaa gandaa wajjin relationship gaarii qabu. Isaanii wajjin hojjechuun rakkina akkas akkasii kana minimize nu godhee kunu addanaa yeroo yookiin waa argannee yeroo arginu yeroodhuma sanatti rakkataa bira akka ga'u nu godhee jechuudha local NGO wajjin hojjechuun. Keessumaa waa'ee amma rakkataa adda baasuu keessatti muuxannoo akka ta'uu fi uummanni keenya baay'een isaa utuu qabuu rakkatee rakkinni kun tokko beekumsa dhabuurraas ta'uu danda'a. Isaan immoo beekumsaan leenjii kennaa jirtu akkamitti waanuma qaban qusachuun akka danda'amu akkamitti riisoorsiidhuma lookaal naannoma sana jirullee itti fayyadamuu akka danda'an wantoota adda addaa kun kanallee taasisaa jirtu barsiisaas jirtu natti fakkaata barumsa akkasii kennaas jirtu. Akkamittiinidha namoota rakkinni sadarkaayyuu qabaa. Isa sana akkam calaluu irratti danqaan hin jiru akkamittiin adda baastu uummanoo baay'eensaa akkuma beektu waanuma qixxirra jira rakkataadha baay'eensaa. Egaa hundeeni beekumsi isaa inni guddaani akkaataan isaan itti hojjetanis koomitee uumu ganduma keessa maanguddoo maqaa gaarii qabu walitti qabaniitu koomitee uumu. Koomiteen suni iyyeessi keessa iyyeessi eenyu kan jedhu garaagara baasuu danda'a. Maaliif walii isaanii waan beekaniif. Koomitee sana boolantiriidha immoo tola hojjetu jechuudha. Koomiteen eenyutu irra iyyeessa, eenyutu ijoollee baay'ee qaba, eenyutu handaaqqoo baallee hin qabdullee boroo keessaa hin qabu kan jedhu koomitee sanatu ho'ee fidaa jechuudha. Akka isaan itti fo'an immoo kan leenjii kennu hojjetaa hundeeti. Leenjii sun erga maanguddoo sanaaf kenname booda akka seeraaf heera hundeetti akka mootummaan ayyamutti dhufanii gabaa dhufanii sa'a isaanii bitatanii galu jechuudha. Leenjiin immoo kan maanguddoo sana duwwaadhaaf kennamatu hin ta'in dubartootaafis hin kennama akkatti sa'a qabatan. Manuma godoo tokko qabu manuma godoo sana keessa saanis hoolaanis namnis walii wajjin ciisa achitti fincoofti hoolaanis saanis. Innis immoo dhukkuba asmaa fa'aa fidaa waan dhufeefi akka namaa fi horiin walii wajjin hin bullee garaagara akka ba'uu bulanis immoo leenjii kana kan kennu hundeedha. Yookiin immoo warruma hojii kana waa'ee sa'aa kana beeku doktoroota sa'aa kana fiduu isaantu dhufee leenjii kana kenna namoota keenyaaf jechuudha. Warra baadiyyaa keessaafis dubartoota fo'aman kanaafis kan leenjii kennu hundeedhaa fi namoota beekumsa isaa muuxannoo isaa qaban professionals jechuudha. Tole. Baay'ee ajaa'iba kun yoos akkasitti amma namoonni keenya yeroo baay'ee kun fakkeenyummaa maalii nama argisiisa walitti dabalamanii humna walii ta'uun humnuma sanayyuu waliin qooddattee humna jabaa tokko taatee bahuu akka dandeessu dhagaa. Daawwattoota keenyaa gaaffiif deebii kan hin taasisaa jiru Aadde Duuretti Taaddasaa wajjiniinidha. Wanti nuti mari'ataa jirru waa'ee tola ooltummaa uummata keenya gargaaruuti. Biyya keessatti deddeebitee yeroo 8 ol gara biyyaa deebitee amma yeroo salgaffaadhaaf qophaa'aa jirti. Biyya keessa deddeebitee uummata keenya gargaaraa kan jirtu.
saawwan bittee hiraa kan jirtu. Yoon dogoggoruu baatte akka saawwan 81 dhalanii isaanis immoo bifa dabareetiin immoo kan biraatti immoo darbu goromsa ta'ee yoo jibicha ta'e immoo qonnaadhaaf walitti camadatanii qeentee walitti fidatanii qonnaa. Egaa waan baay'eedha kuni waan gaarii kana waan dhugaatti namatti tolu kana hojjetaa jirti. Kanaafan gaaffiif deebii koorratti Diinqa Oromoo irratti keessummaa godhee dhiyaadhe daawwattoota keenya ammallee gara xumuraa geenye jirra. Egaa Aadde Duuretti mee walii galatti bishaanis baasaa jirraa jette amma hojiin keessan xiqqoo sin harkaa babal'atee natti fakkaata. Bishaan sini baasan suni eessaa ba'a? Goda axxanii caffeeruma iddoo lagaatii axxanii achi tartaniitii simmintoo gashitanii fi gootumoo naannoo maqee giddu galaa aanaa yookiin wayiitti baastu ammoo eessaa fiddan meeshaa isaattiin baastan lafa qoffuruun kun maal kun meeshaan isaa eessaa argama? Tumsa akkamiis maallaqa akkamiis hammamis gaafata? Tarii gumaacha akkasii kana eessaa argattanii eenyutu sin gargaare? Okay, gaaffii gaarii. Akkuma sila jedhee hundeetu waan akkasii qindeessaa jedheera. Hundeen egaa akkuma kittaa shamarranii butii qusannaa kana akka barsiisaa jiran immoo waggaa waggaa dandeema kakaasnee mooraalii isaanii kaasnee barsiifnee deebina. Waa'een bishaanii kanas akkasuma hundeetu hojiirra oolchuu nu gargaare. Maallaqa isaa kan arganne Rotary Clubirra projektichi kan Rotary Clubiti. Ani miseensa Rotary Clubii waan ta'eefanii Global Grantii isaan biraa gaafadheen argadhee maallaqa gara $40,000 $40,000 arganne. Lama achuma naannoo projektii keenyaa naqamtee baadiyyaa keessatti baasne tokko immoo hoolota keessatti baasne hoolota shawaama keessatti jechuudha. Sababiin isaa boolli yeroo qotamu bishaan argama jechuu miti kan ittiin qotamus immoo gaarii kan inni ta'u maashinii isa guddaadhaan maashinichi finfinneedha akka dhaqu taasise. Sababiin isaa boolli nuun qonnu waggaa 15 ol akka inni gargaaru waan karoorfannee fi akka gaariitti akka qotamu waan barbaannee fi maashinichi finfinneedhaa dhaqee boolla lama baadiyyaatti nuu qote inni xinnoo ishee yeroo fudhate sababiin isaa bokkaa ture maashiniin ittiin qotu dhoqqee nu jalaa qabatee hundeen dafee irratti hojjetee tokko fixee isa lamaffaa immoo ganni amma ba'u seenne ganni ba'ee isa lamaffaa yeroo qotannee immoo successfully taanu sadaffaa yeroo bira dhannu dhagaan rukutee sadaffaa successfully ta'uu dadhabne. Sabi keenya iddoo halleeyyuu rakkataa waan ta'eef nu chaansii jiru hundumaa dhabuu hin barbaanne hoolotatti ol deebinee naannoo hoolotaas immoo bishaan rakkinne wanta jiruuf isa sadaffaa hoolotaa qotannee jechuudha. Maallaqa nu kan arganne Rotary Clubidha kan facilitate nu godhe immoo hundeedha. Biyya keessaa immoo sister host organizationiin kan Rotary Clubi boolee Rotary Clubiin akka gaariitti nu wajjin hojjete maaliif Rotary'n walii wajjin hojjechuu qaba akka Rotary'tti nu Rotary immoo dhandheedhuma lafa isaan jiranitti of barsiisnee hojii akkasii hojjennaatiin maal hojjennaan kottaa baga nagaan dhuftan jedhanii nu fudhatanii kanarratti immoo obbo Tazarraadhaa fi obbo Teewodiroos boolee Rotary Clubii keessaatii galateeffachuun barbaada. Akkasitti walitti dhufnee boolla sana qonnee jechuudha. Hundeedhaa immoo qooda guddaa kan fudhatee hojii kana hojjete obbo Zawudee Taakkalatii isa galateeffachuun barbaada karaa kana taasisnu. Isaan qofa miti atillee galatoomii mul'ata kana abjuu gaarii kana qabattee uummata kee walakkaa taatee boqonnaa sammuu argachuu keetti dhugaatti gammaduutu sirra jiraata. Tarii daawwattoota keenya warri alaaf keessaa nu dhaggeeffataa jirtan namni waa gochuu hin danda'a. Inuma danda'ama. Namni tokko itti yaadee jennaan waan xinnoorraa ka'ee saba ofii karaa ittiin gargaaru karaa baay'eetu jira. Inni kaan gama barumsaarra gargaaruu dandeenya ta'a. Inni kaan gama qonnaatiin inni gargaaruu dandeenya ta'a. Inni kaan gama teknooloojiitiin gargaaru, gama fayyaatiin gargaaruu dandeenya ta'a. Oromiyaan karaa hedduun harka bal'iseetu nu eeggataa jira. Qabsoon keenya yookiin immoo bilisummaan keenya kan inni galma ga'u karaa hedduutiin hojii baay'eetu jira. Kana keessa Aadde Duurettiin dararaa fi cunqursaan isheen daa'imummaarraa kaatee irra ture hundumtuu deebi'ee biyya ormaa biyya keessa jirtu kana keessatti utuu maxxantee dhokattee nafiin ifatti baatee uummata ishee gargaaruudhaaf kutannoo akkasii qabaachuu isheetiif dhugaatti guddaa ishee galateeffannaa.
Egaa dhumarratti tarii dhaamsa yoo qabda ta'e biyya alaas kan jiran biyya keessas kan jiran maaliin akkasii wajjiniin dhaabatan maalillee akkasii nafee jiru maalillee hojjechuu itti aansee immoo kan hojjenna jettanii waan qabdan illee yoo jiraate asumaan dhaamsa faana utuu nu yaadachiifattee qophii keenya xumurree jedheen. Baay'ee gaariidha. Leenjisaan koo gamnaa dursee na barsiisee michitiin jeefannoo kaleessa duubatti ibidda finiinsee himi namne godhee qilleensa nannaamsu Yesuus humna kooti amanatee namni mirgaan akka galu argeera Daawiti utuu taanee gamnaa tokkummaan nuuf humna utuu wal barbaanne goota baay'ee qabna seenaa baay'ee beekna seenaa beekna mul'ata qabna masaraa jigee ijaaruuf deemna golee arfan seenaa beekna mul'ata qabna masaraa jigee ijaaruuf deemna golee arfan tokkummaa keenya warra mormanii qoomoo Itoophiyaa sanyii sanbalatan dhaggeeffanna. Tokkummaa keenya warra mormanii qoomoo Itoophiyaa sanyii sanbalatan dhaggeeffanna. Seenaa beekna mul'ata qabna masaraa jigee ijaaruuf deemna golee arfan. Seenaa beekna mul'ata qabna masaraa jigee ijaaruuf deemna golee arfan. Tokkummaa keenya warra mormanii qoomoo Itoophiyaa sanyii sanbalatan dhaggeeffanna. Tokkummaa keenya warra mormanii qoomoo Itoophiyaa sanyii sanbalatan dhaggeeffanna. Yeroo baay'ee tokkummaa jennee sirbina. Garuu tokkummaan kaayyoodhaan yoo tokko ta'an malee tokkummaa ta'uun hin danda'amu. Kan hojjechuu akka gaariitti hojjechuu dandeenye kaayyoo keenyatu tokko. Kaayyoon keenya sababa keenya bira geenye beela keessaa baasuu kan jiru. Kanaafi hojiin keenya wal nyaatee wal dhaggeeffachuu dandeenye. Kaayyoodhaan tokko yoo taane waa guddaa hojjechuu dandeenyaati. Kanaaf tokkummaa yeroo jennu kaayyoodhaanis tokko ta'uu akka qabnu sabi keenya akkanaa baruun barbaada. Projektiin nun amma of harkaa qabnu immoo waa'ee animal clinic ijaarrachuudhaaf irratti rakkataa waan jirruufi namni akka nutti dirmatee nu gargaaru baay'ee nan kadhadha jechuun nan danda'a. Ittaane immoo waa'ee milk processing centerii fi waa'ee mana barnootaa itti fufna. Amma garuu harkarra kan nu jiru ituma sa'aa bitaa jirruyyuu kana waa ijaarrachuu barbaannuu fi adaraan namni nutti dirmatu hin jedha. Kana booddee immoo haalli babbareedaa waan jiruufi waaqayyo immoo nu toshaa. Naannoo lafa dhaquu barbaadanitti namni adaraa abjuu isaa keessa dhokatee jiru. Ituun sodaatiin baasee dhuma hojii akkatti hojjechuu danda'u, itti fufuu, itti jabaatu, abjuu isaa galmaan hagaatu hin sodaatinaa ka'aa. Waan garaa keessa dhokatee jiru baafadha. Gooti gamasi, inni gamana, gooti duubasi, inni duubana. Ergama baanne sawangina, iyya wallansoot maaliif walqonna. Kan Paawulosi keef Aphilosi, jechuutti dhimma hundeen tokko har'asi. Kan Paawulosi keef Aphilosi, jechuutti dhimma hundeen tokko har'asi. Nu seenaa beenna mul'ata
masaraa jigee ijaaruuf deemna golee arfan. Nuseena beekna mul'ata qabna masaraa jigee ijaaruuf deemna golee arfan. Tokkummaa keenya warra mormanii qomoo Itoophiyaa sanyii sanbalaatiin dhaggeeffanna. Tokkummaa keenya warra mormanii qomoo Itoophiyaa sanyii sanbalaatiin dhaggeeffanna. Gaadara wanti tokkoyyuu wanti isin wanti booddeetti isin hambisu hin jiru. Waaqayyo galmaan isin ga'aati kaa'ee jajjabeeffachuu barbaada. Ulfaadhu Aadde Duuretti. Egaa daawwattoota keenyaa dhaamsaa isheen kallattiidhaan isinii ergite kana nus isiniin geenyeerraa biyya alaa kana keessa kan jirtanis ta'e biyya keenya keessa kan jirtanii karaa hedduutiin deeggaruu kan barbaadan piroojeektii ishee kanaa teessoowwan asir gaditti isinii keenya kanarratti akka ishee quunnamtanii isheefis bilbiltanii waliin akka haasoftanii akka utubdanii akka gargaartan ofuma keessanii immoo naannomatti dhalattanii kaastanii illee hojii xixiqqoo utuun tuffatiin akka jalqabdan Oromiyaan harka bal'istee akka isin eeggataa jirtu karaa hedduun gamanumaan isinii dhaamaa gaaffiif deebii keenya kutaa tokko hamma 4tti hanga ammaatti taasifne keessa waan gurguddaa akka barattan abdii guutuu qabnaa. Egaa kanarraa kanumaanii gara biyyaatti deebitee hojii isheen hojjettee deebiturraa ammas gaaffii biraan qabadhee mee maaltu ta'e kan jedhu outpuutii isaa yookiin bu'aasaa wajjiniin diinqa Oromoo irratti kutaa itti aanutti qabadhee hamman dhiyaadhutti ammaaf nagaatti faaruu kanaa wajjiniin yeroo gaarii naa qabaadha. Bishopoko ya dora ya dinga paraola enisi kenebora amma sifala mesu mirga sifata resu Bishopoko boko 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 gafadari gafawari tokondute esabute boko boko ya dora ya dinga paraola enisi kenebora amma sifala mesu mirga sifata resu Yahuroro migira egangalta yajuro kona birae Yahuroro migira egangalta yajuro kona birae Yahuroro migira egangalta yasanyi kona birao Yahuroro migira egangalta yasanyi kona birae Ashete dadarare diro kota barsina Ashete dadarare diro kota barsina Ashete asina chiachi Ashete kankera sigachi Ashete asina chibule Ashete kankera sikule Ashete kadesa kaleke Ashete kademsa kaleke Ashete kadesa kaleke Ashete kademsa kaleke Ashete dadarare diro kota barsina Ashete dadarare diro kota barsina Ayadure koma ofe Ayadure koma ofe Ayadure koma ofe Ayadure koma ofe Kurupe bilacho koma ofe Ayadure koma ofe Yagarara jidi koma ofe Ayadure koma ofe Enufte miryanko koma ofe Ayadure koma ofe Yagarara jisi koma ofe Ayadure Sembiro kamochi oboleti gube Kotara piteka lukna maltuibe Pardaya pindelka awallale kufe Shake shashindarka warada belule Sembiro kamochi oboleti gube Kotara piteka lukna maltuibe Pardaya pindelka awallale kufe Shake shashindarka warada belule Ayad